الشمار كفودي هدفتون نبدو موبايل أبي جل جرتن بكيسان وبقجرات تام بقرة دبي دانغارة شانا لك يعرفتن ورا جرك كبار فتن نبدو جرام أبدو موبايل أبي سبسكرايب قرأ أحماتي كنا تيدا بالما إيجا هيد أبهاني جوهر فا بكلام فا هوغنتوني أوفي كودا إيجا هيد أبهاني أرى سيمانان هو آن واجرا مومي إساني كم فين جروتي سيمانان قرأ مفي تجرا wahe kanati warqabate namoonni hedduun deeggartoonni isaaniitii fi oromoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti gammachuu fi dinqisiifannaa hedduudha kennaafiitii jiranii mee wahe kanati walqabate haala deemamaa jiru waliin ilaalla akkasuma ololoota garagaraa gartee kan diinaan fira fakkaatanii jechuudha waa'ee gammachuu hidhaa abaa warra oofeekoo kanaan wal qabatee yeroo gammachuun akkanaa kuni mul'atutti jechuudha warra gartee abaa oo fakkaatanii adda bilisummaa oromoodhaa fakkaatanii olola garagaraa oofaa jirantu jira dhuguma abaawoodha moo warra gartee fakkeenyaaf nu diiguu barbaaduudha waa'ee kanarratti sodaa namoonni hedduun gaafa gartee hooggantoonni abaa oofeekoodhaa hiikaman dubbataati turan waa'ee kanaatiin wal qabatee waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jirus kan walii ilaallu ta'a akkasuma ammasii wallon keessatti taate wallon keessatti tahame viidiyoo nama sodaachisu kan nama suukanneessu kan wallon keessatti tahame jechuudha kan gartee oromoota hedduu salfiidhaan dhadhaabanii bakka qalmaa isin geessina jedhanii akkasitti sodaachisaa turan kana jechuudha waa'ee kanaatiin wal qabates waan waliin ilaallutu jira haga dhumaatitti na waliin turan isin qalchaw yemasgirna wayis yemandana أنت أقرأت ليبا إيه توشار لبدانو توشامي كنا ولي ورانا تبتا أنتما وجدين ديا مجرد كنا أقول نورا راتو سبحان نورا راتو راتو ليس سبحان ورانا تبتا شاني مدرمتي ورا دين تو ورا ترى فلشانا ما فرسه بعد ورا ترى بعد شو ترى ما كجرا تبغى تورا ما كره شراني مال بس سانجلا مال بس سيلا يجيب شمسو بدي مال دون كذي ما بيران كذي تكذب كفران بانه فرد ما ولا ये बात अंदाज है ना थोड़ा अगर मैं वफ़ाफ़े हाँ वफ़ाफ़े इतना वाले भी अभी सब साथ मगर उनका मसला मत आया लगाने हाँ उधर केरा तेरा अल्लाह बताऊं बुझ सोना आपको नंबर अगर asal tu siapa? Kita tahu bakal ini lagi. Tahu kau? Senti so kalian? Wala zaga wasin. Zaga wasin. Banyak pemain baru terlalu. Kadang penjauh tak tarik. Kadang. Kadang penjauh tak buzu nak gerak sugiga. Ini tuan. Dido. Halo. jalqaba irratti hooggantoota oofeekoodhaa kan kaanti torbaan kana torbaan dabre keessa namoonni hedduun gammachuu isaanii Joohar faa Baqqalaa faa hidhaa hiikamuu isaaniiti namoonni hedduun gammachuudha ibsataati turanii akkasuma Joohar maan dubbanne kan jedhu dubbii isaallee namoonni hedduun eegaati turanii haa ta'uti akka paartiititti warri hidhaa dhabee akka paartiititti ibsa kennanii turan jechuudha ibsa nama qabbaneessu ibsa yeroo isaa eeggate waa'ee haala biyyattiin keessa jirtu irratti ibsa barbaachisaa ta'e kennanii turanii Joohar ammoo gara feesbuuka isaatii waa'ee du'aa aartistii keenya kabajamaa Nuhoo Goobanaa irratti barreesseeti ture waan qabsoo haala ammaa yeroo ammaatiin wal fakkaatuu fi haala qabsoo Nuhoon keessa tureetiin wal qabsiisee kan inni barreessee ture jechuudha sanii asitti hin dubbanne jechuudha haa ta'uti har'a ammoo waajjira isaanii kan muummee kan Finfinnee jiru jechuudha simannaan ho'aan godhamee fiitii ture Profeesar Mararaa Guddinaa akkuma isin beektan kan dhiheenya kana alaa deebi'an qabsoodhaaf ala turanii karaa baatii lamaanatti fakkaataa kan qabsoodhaaf ala turan haga isaan hidhaa jiranis dhiheenya kana alaa galanii eega alaa galanii har'a ammoo simannaan ho'aan godhamee fiitii ture jechuudha wanni waa'ee Mararaa kaafnuu fi kaa hoogganaan oofeekoodha isaan waan ta'eef liqaan bara oofeekoodha
arraammoo Finfinneetti simannaan akkanatti sangaa itti qalaniiti bifa kanaan hojii eegalaniiti jiranii haa ta'uti ka haga ammaatitti ammas viidiyoon gadi hin baane garuu ammoo akka gartee hooggantoonni ABO'tii fi miseensonni isaanii kan hidhaa jiran akka hidhaadhaa bahan gaafataniiti jiran gaafa isaan bahan namoonni hedduu waa'ee kanaati kan isaan haasaa turan Oromoo qoqqooduudhaaf maali qoqqooduudhaaf namoonni morma jechuudha gaafa san dhugaa dubbachuu fi amman tanallee akkasumatti mormaa jechuudha hinaaftuu fi fakkeessuun tokko kan paartii kamuu bakka bu'uudha asirratti haasa'uu dandeessi antarii paartii waa'ee kanaatiin wal qabateetiin hinaafu yookiin ammoo akkamiin Jawhar deeggarama akkamiin Ofeekoon deeggarama jedhee yaadu yoo jiraate gowwummaa guddaadha dhugaa dubbachuuf maaliif diina isa dura jiru diina gartee waloodhaan itti deemaman dhiisaniiti yoo ufiif deebanii ganda keessa durii wanni Oromoo gartee tarkaanfachiisuu dhoorge waan akkana kanatu heddummataa ture anatu caalaa ana malee anatu caalaa waan jedhamudha yoo ammallee waan akkasii sun taama taate tarii namni akkasii sun ufumaaf uf mogolcha paartiin akkasii ufumaaf mogolcha jedheeti yaada dhiheenya kana sooshaal miidiyaa kanarratti maal jedha fakkeenyaaf akka gartee nama waboo fakkeesseeti nuti laayikiidhaan osoo hin tahini qawweedhaan kan jedhu waan akkasii jechuudha gaafa Jawhar waa'ee nuhuu irratti waa barreessisanii dinqisiifattoonni gartee Ofeekoodhaatii fi kan Jawhar hedduun isaanii sooshaal miidiyaa kanarratti waa'ee laayikii san sheer goonaniin nuti gartee laayikiidhaan osoo hin tahini qawweedhaan kan jedhu waan akkasii san barreessaa turan namoonni akkanaa kunniin amma asirratti waan takka wanni beekuu qabdan namni ABO fakkaatee waa barreessu hundi ABO miti namni Ofeekoo fakkaatee waa barreessu hundi Ofeekoo miti kan gartee biltsiginnaa fakkaatee waa barreessu hundi biltsiginnaa miti jechuudha kan akkasitti hubachuu qabdan keessattuu karaa Ofeekoo gara ABO'tiin ifaa bilisatti yoo gartee ABO nama isin beeytan hoggansa isin beeytan haala gartee fakkeenyaaf qabatamaan akaawuntii isin beeytan nama hoggana ABO tahee yoo ta'e malee abbaa barbaade namanina maaliif yaada isaa ABO fakkeessee yaada isaa waan saba kana diigu waan gartee saba kana garaa walitti hambeessu waan wal jibbisiisu barreessuu danda'a jechuudha paartiin tokko Oromoo yeroo har'aan taraa jira keenya paartiidhaan nama tokkollee filataa jiru diina isa dura jiru guddaa kan isa nyaataa jiru kana yoo taate malee bar gaafa dura fakkeenyaaf Abiyyi faa jijjiirama jedhanii dhufan san akka malee bar hundi keenya dhugaa dubbachuuf jaalmara irratti duulaasi turre maaliif bilisoomnee maal bosonaa godha jechaati turre miti amman tana nama Oromoodhaaf qabsaa'u kamiyyuu ija bichaatiif ija mirgaatiin ilaalu jira jechuudha Oromoon kanaafuu akkasitti hin fudhatinaa yookiin nama ABO fakkaatee waa barreessuun ABO'tti hin fudhatinaa kan Ofeekoo fakkaatee waa barreessus Ofeekootti hin fudhatinaa Oromoon tokko jechuudha garaagarummaan ittiin qabsaa'u adda ta'uu danda'a garuu galmi isaa tokko jechuudha keessattuu akkuma gartee Profeesar Mararaa Guddinaadhaa jedhe keessattuu Oromoon ijaaramuu qaba haga bineensa bosonaatti ijaaramuu qaba gaafa amma dura mormii akkasii kaase biyya alaatiitti jechin dubbatan jechuudha keessattuu ABO fi Ofeekoo wal jabeessuu qabdan ijaaramuu qabdan kan jedhu dhaamanii turan jechuudha fakkeenyaaf paartii kiyyalee waa'ee Ofeekoo qofan dubbanne Profeesar Mararaa Guddinaa jechuudha hammaatu jallatu silaa paartiin itti amanu Ofeekoo tureemi akka Oromootitti waan bakka isa bu'uudhaa fi Ofeekoo fi ABO'n jabaatuu qaba wal jabeessuu qabdan kan jedhu dhaamaniiti turan jechuudha warri faallaa kanaa deemu kan hiikamuun Jawharii fi Baqqalaa isa rifachiisu kan laayikiin Jawhar isa rifachiisu kan deeggaruun Jawhar deeggartoota hedduu qabaachuun Ofeekoon deeggartoota hedduu qabaachuun isa rifachiisu akka ABO'n ta'in hubadha ABO'n ammatti diina ofiiti malee waan akkasii irratti hin barraa'u ABO fakkaatanii maqaa ABO'tiin akkuma isin yaadattan amma dura karaa garaagaraatiin gaafa artisaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuu deeman ABO fakkaatanii waan garaagaraa jechaa turan kanaafuu yeroo har'aan tanaa taphni sooshaal miidiyaadha hedduutu jira karaa diinaatiin hedduutu jira waan ta'eef waan akkasii san hin dagatinaa isin jedha kanaafuu har'a namoonni hedduun dinqisiifannaa guddaa agarsiifataati jiran wanni amma waa'ee kanaa kaasee beeki har'aan tanallee waa'ee kanaatiin wal qabateellee waan namoota waan akkanaa kana olola akkanaa kana oofantu jira gammachuma uummataa kanaa fi sooshaal miidiyaan guutuun gammachuu waajjirri Ofeekoodhaa simannaa warra hidhaa bahee Jawhar Baqqalaa fa'aadhaaf godhuu kanaa fi akkasuma ammas hooggantoonni ABO'tii fi miseensonni keenya hidhaadhaa haa bahanii warri gartee Ofeekoodhaa har'aa dubbate irratti jechuudha kanarratti illee namoota gartee hinaffa garagaraa barreessan waan argeefin kana keessa isinii dubbadhe jechuudha kanaafuu baga gammaddanirra deebiidhaan deeggartoonni Ofeekootii fi Oromummaan hundinuu amma Oromoon paartii miti akka Oromootitti nama Oromoodhaaf qabsaa'u kamiyyuu baga gammaddan isin jechuu barbaanna akka gara hojiitti deebi'aniiti jiran tarii Jawhar akka isin yaaddan san dhuunfaadhaan dhuunfaa isaatiin isinii haasa'uu baatu iyyuu karaa paartiitiin yoo hojii eegale hojii sanumaa jechuudha sooshaal miidiyaa qofarratti barreessuu miti hojiin harka lafa jalaatiin gaafa ni barraahama jedhee ajaja namaatiin osoo hin taane Jawhar ni barreessa gaafa ni dubbadha jedhee ajaja namaatiin osoo hin taane hin dubbata afaan osoo ati afaan qabadhu ittiin Jawhar gaafa wanni kun dubbatamee gurra uummataa gahuu qaba Oromoodhaaf faayidaa qaba Oromiyaaf faayidaa qaba Itoophiyaadhaaf faayidaa qaba dubbachuun kiyya faayidaa qaba gaafa jedhame osoo ati afaan dandeessee cufteeyyuu cufuu hin dandeettu jechuudha ni dubbata ammoo haga feene osoo nuti haa dubbatullee jennee nuti isa yaannullee dubbadhu namaatiin hin dubbatu jechuudha. Kanaafuu akkasitti baga gammaddan isin jechuu barbaada kaa deeggartoonni Ofeekootii fi deeggartoonni dhuunfaatti Jawhar mataan isaatu akka paartiitiiti jechuudha.
Kanaafuu haalli oofee kun amma keessa jiru kana fakkaataa haala kanaan korma qalataniiti waajjirri isaanii simannaa godheefiitii jira jechuudha. Inni biraa yaa jara keenya waa'ee walloo kana namoonni hedduu walloo jedheetuma dhiqoo jallise wanni Oromiyaa keessatti tahame akkuma Joohar wanni gartee biyya san keessatti Oromoon tahe bineensi bosonaallee taana jedhee ture Joohar amma dura. Waa'ee sirnoota amma dura dabranii kan Dargiidhaa, kan Haile Sillaasee, kan Minilikii, kan Wayyaanee wantoota garaagaraatiin jechuudha. Haa ta'uutii gadaa kana keessa dhugaa dubbachuuf yaa jara keenya gaafa Wayyaanee ajjeechaan garaagaraa turee jira. Mana hidhaatii ukkaamsanii mana hidhaatti ajjeesuun ni jira. Mana hidhaa keessatti dhukkuba fuusisuun hin jira. Hiriira keessatti namoota gartee fakkeenyaa fi jajjaba keessaa dhahuun hin jira namoota fuula dura jiran. Gadaa biltsiginnaa kana keessa immoo nama qabaniiti kun amma fakkeenyaaf walloon keessatti kan tahamedha viidiyoon kun akkuma reefu agartan san jechuudha. Qabaniiti wanni kun aruuza irratti tahamellee jedhama. Aruuza irraa qaban waan jedhamu faadhatu jira. Duuba haala kanaanii qeeraa si geessina jedhanii. Haala kana keessa jiratu. Mana hidhaa si geessinaa miti yookiin akkas ta'e maal kana ta'a miti. Shuuf amma warri waan kana waraabee gadi dhiisuullee isaanuma qeeraa si geessinaa achitti himtaa jechuun achitti eega gartee akkasitti daddaranii akka ijoollee gartee boorana san gartee taa qoreera lukaan oofanii dirqiidhaan achi booda immoo rasaasaan dhahanii kukkufisan jechuudha. Mee namni silaa nama ajjeesuu deemu dararuu jechuun amma waa lama beeka Oromoon. Ajjeefamuun duratti ammoo dararamu itti taphatamu itti qoosamu jechuudha. Mee atama lubbuu jechuun naatillee lubbuu qabna yeroo akkasitti qoosamu fakkeenyaaf qeeraa si geessinaa qeeraa jechuun nuti qeeraa kan beeynuuf dur looniif jechuudha. Mee haalli akkanaa kun gaafa Wayyaanee taame miidiyaa irratti kun waraabamee gadi bahame warrummaa waa hima Wayyaanee kaleessaa nuuf qara'u warrummaan amma fakkeenyaaf anama mee ijoollee deeggartootuma jechuun biltsiginnaa kana jechuudha uummata gartee akkanatti nama nyaatu jechuun sanuu amma fakkeenyaaf amma walloon keessatti bara amma kan jedhamaa ture gaafa dura faannoon Amaaraa maalii godheedha. Kun akkuma agartan kana warra afaan Amaaraa dubbatuu fi warra gartee poolisii Oromiyaa jechuudha. Warra afaan Amaaraa dubbatu kun illee akka reefu sana gartee OMN fa'aa illee dubbatanitti warra federaalaa irraa dhufeedha jedhama. Qeeraa isin geessinaa jedhama. Mana hidhaati miti beek qeeraadha. Ni jechuun biyya kam jira wanni akkanaa kun qeeraa isin geessinaa bara ajjeechaan hin jira. Ajjeechaanii Inumaa jechuun bakka biraa ajjeechaan haasofsiisoo osoo hin taane ajjeesuun rashanuun dhoysanii haalli akkasiin jira. Yeroo biltsiginnaa kana keessatti ajjeesuu qofaa miti. Sii himan jechuudha akkasii godhuu deemanis qeeraa akkasii geessuu deeman akkasii qaluu deeman. Waan ammasitti himini bakka qeeraatitti nuuf himtaadha. Jechuun abbootii gadaa kan waggaa dhibbaa fi meeqa asitti takkaa hin tahamin jumlaadhaan akkasitti rashanan jilbiifachiisanii jedhee hanga isaan nuuf himaa turemi. Kan amma gartee lakki akkasii miti shimallis lakki anaa miti narratti hin deebistan jedhee ofirraa dhoorgee lakki sirraa akkasii amma irratti wal lolaa jiranii jechuun eenyu irratti deebifnaa bakka shimallis irratti deebisuu hin dandeenye walirratti deebisuu hin dandeenye alamuu simee hin taane maaliin hin taane irra wal lolaa jiranii gaafa duraa ammoo osoo irratti wal loliin Oromoodhaaf gabbaaniitti ragaa bahanii miti jilbiifachiisanii basaqqaa bakka jedhamu geessanii mataa dhaanii rashananii jedhee bara. Wannaan hanga isaan jechuudha. Jechuun kama isaanii qaban keessa amma kan miidiyaan garaagaraatii fi maatiin dubbatan dhiisame. Haala kanaa walloon haala kana keessummeessaa turte. Viidiyoon kun amma kanuma jarri waraabaniitiin facaasanidha. Jarri kun ammoo walloon keessatti akkuma isinuu agartan yeroo garaagaraatti viidiyoon sooshaal miidiyaan irratti faca'aa ture kan gartee ajjeesanii reeffa kaasuun organii karaa gubbatti tortoree bineensi nyaatee lafeen nama qofti akkasitti taa'u hunda agarsiisaa turan karaa gubbatti akkasitti rashaname jechuudha jumlaadhaan. Jenosaayid waan jedhamu waan addunyaa irratti jenosaayid jumlaa ajjeesu bara nam tokko jenosaayid yeroo jedhamu gosa guutuu fixuu miti beeki. 3-4 bakka takka fixuullee jenosaayid maa jechuudha. Jechuun nama akkanatti sibiilii dhaabanii akkasii rashanuu jechuudha. Mee jira keenya haala akkana kana keessa jira jechuudha. Gaafa Wayyaaneedha kana agarre jaalattuu jibbituu jechuudha. Gaafa Wayyaanee kana agarre jechuudha. Amma namoonni hedduun fakkeenyaaf Wayyaanee waggaa 27 akkas Oromoo goote Oromoon yookiin ammoo Oromoon amma nam tokko ammallee kana ajaa'ibsan Oromoon ajjeesu maal waan jedhamudha. Oromoo waan fedhata Oromoo bulchaa jira. Kan waggaa 27 Wayyaaneen haga amma biltsiginnaa kana fixuu fi nu diqqeessuu illee baattu haga tokko fixaa turteemi. Kan fixaa ture sun gaafa sanuu Oromoodha. Wayyaanetu Tigraay irraa dhufeetiin achi keessa deemee fixaa ture. Gaafa sillee Oromoo kan fixaa ture jechuudha. Amma nam tokko akkamitti namni afaan Oromoo dubbataa nama afaan Oromoo dubbatu ajjeesaa jiran. Gaafa sillee kan waan kana hojjetaa ture Oromoo jechuudha. Maaliif waan akkana akka jedhamu naan gallaan diinni nama ajjeesu bineensi nama nyaatu bineensuma. Namni tokko abbaa isaa yoo nyaate abbaa isa dhale kana yoo nyaate bineensuma jedhama nama nyaatamaa jedhama. Abbaa waan ta'eef lakkuma rakkoo qabu ilmaatu abbaa nyaataa jiran jedhamu. Akkasitti quba qaba. Abbaan ilmoo isaa taa yoo kan nyaatu ta'e nyaataadha nama nyaataadha bulguudhama jedhama jechuudha. Wanno afaan Oromoo dubbataa maalii taama akka waan gartee bakka Oromoo tana keessa waa cubbuu waa hin jirre duri marraallee seenaa duri irraallee yeroo kana isin jedhu beeku Oromoo hunda isin jechuu kiyyaa miti bitamaa yeroo hundaan jira oppodiyoon gaafa Haile Sillaases gaafa Minilikis gaafa gartee Dargiitis
numa jira Oromoo ajjeesaatu motu jechuudha akka waan gartee amma waan haaraa wahii ta'e yookiin ammoo Oromoon carraa kana iyyuu arganne namoota tokkotu Oromoo keessaa namni afaan Oromoo dubbatu waa balleessa fakkeessuudhaaf akkas jedhanii beeki waan kana gowwaan kennallee waan kana facaasa nama ajjeesaadha diinni diinuma afaan Oromoo dubbate afaan Amaaraa dubbate garaagarummaan homaan jiru jechuudha inumaa akka keessa kee beeku kanaayyuu diinni hamaan kanaafu uummanni walloo haala kana keessummeessaa ture jechuudha ajjeefamuu qofaa miti haala kanaan itti qoosamaati bifa kanaan mee amma laalaa jirri kun namoota guddaadha amma walloon keessa kan namoonni hedduun qe'ee isaanii hin jiran jedhama nama qe'ee hin jirre ammoo kan gartee fakkeenyaaf qe'ee nama keessaa dhabanii nama qalan akkanatti ka qeeraa geessan keessaa dhaban mana jalaa gubaman jedhama jechuudha akka gartee ijoollee fi yookiin dubartiinis keessatti keessa hin jiraanne fi jalaa gubama yoo isaa qalan nama qaluu barbaada yoo nama qeeraa geessan jechuun qeeraadha amma gadaa abiyyitti hidhaa osoo hin ta'in qeeraadha gaafa wayyaana hidhaa ture beeke hidhatti gidirfamaa ture afaan man hidhattu afaan Oromoo dubbataami amma qeeratu afaan Oromoo dubbata osoo gartee dhiine ka'ee ka dubbatu ta'ee qeeratu afaan Oromoo dubbata jechuudha amma isaantu jedhe kana kun dhageessanii bilisiginarra qeeraa isin geessinaa jedhanii jechuudha ijoollee Booranatti gaafa dhiyoon agarsiisan illee akkasuma jedhamaanii ture yoona qeerama si geessinaadha Amaanu'eel Wandimmuutis qeerama si geessina jedhu tun dhagahin malee maaliif kun istaayilii isaanii jechuudha ka qeeraa geessinaadha waan itti barameedha qeeraa geessaan ajaju gubbaraatti gadi kennamee nama ajjeesuu deeman qeeraa geessan jechuudha kanaafuu Oromoon haala kana keessummeessaa jira jechuudha Wallaggatti maal akka tahamaa jiru Shawaa keessatti maal akka tahamaa jiru kuni amma gadi bahame jechuudha viidiyoon kun hedduminaan sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira akkuma isinuu agartan jechuudha bakka niitoorkiin hin jirre bakka ammayyuu namni waa waraabee facaasuu miti ani lubbuun tiyya nabaatii laata jechuu keessa jiru kan du'e awwaalcha dhabee bineensaan nyaatamaa jiru keessatti viidiyoon gadi bahu homaatu hin jiru jechuudha bakka tokko kan isaan gadi baasanii amma kan isaan tu gabbaase Oromoo biltsiginnaatti waraabee gadi baase jechuudha garuu haa ta'utti viidiyoon gadi bahu waan bareedaadha tarii isaan hin jiilchinaadhaaf godhutu maranii garuu ammoo waan jarri kun itti jiran bal'aa tokkoof ammayyuu akka ifa ta'uudhaaf kun gadi bahu waan bareedaadha jechuudha. Oromoo rabbummaaf mala haadhaaf malee Oromoon haala kana keessummeessaa jira jechuudha. Kun walloon qofa keessatti hin fakkaatiin iddoo fakkeenyaaf isaan amma juuntaan dhaqqabe jedhamu shaneen dhaqqabe jedhamu baram isaan waan juuntaa jedhamu kana yeroo hedduu nuuf himamaa ture miti. Juuntaa yaa jira keenya amma osoo carraan fakkeenyaaf amma dhugaa dubbachuuf osoo carraan maan Oromoo wahii kan juuntaallee sodaatu kan biltsiginnaallee sodaatu wahii qaamni wahii loltuma haa jedhu fakkeenyaaf amma addi bilisummaa Oromoodhaa bakka qabametti wahiitti fakkeenyaaf amma yookiin carraa harka kennatuudha jira lameen kana keessa argate eenyutu harka kennata warra qeeraa geessu miti jechuudha warra gartee achi isaan booji'eetiin akkasii nyaachisan juunta harka kennata Oromoo naaman Oromoo amma isin nama afaan waan fedheetu mootummaa Oromoo yookiin ammoo nama afaan Oromoo dubbatettanii miti osoo carraan harka kennatuudha warra kanatti argame warra amma qeeraa geessu deeman kana eenyutu harka kennata juunta osoo lachuu diina ta'eef hin baana beeke osoo juuntaan ati jettu sunii fi biltsiginnatti harka kennatu kam carraa kam keessa argate ta'e bineensa qeeraa geessu osoo hin ta'in kan isa booji'ee achitti gartee isa haasofsiisan sanitti harka kennataa jechuudha lubbuun isaa yoo baate waan hin beekneef jechuudha. Kanaafuu duuba haala kana keessatti afaan Oromoo maaliidha mootummaa Oromoo maali warra jedhu sanii tarii ammoo akkasii akka jirre ni beekna. Gowwaan tokko ammayyuu fakkeenyaaf kan waa'ee marii araaraa jedhamu kanaanis kan gowwoomaa jiru. Waa'ee walumaagala waa'ee biltsiginnaa hanga gartee guyyaan dhumaa baramee wanni akkana tahame jedhamee qabatama. Samta sooshaal miidiyaati miti beeki akkanni akkana tahame ebaluu akkas ta'e seerri akkana tahame haga jedhamutti wanni gartee himamu hin jiru jechuudha waa'ee biltsiginnaa kanarratti jechuudha. Waa'ee marii araara kanaallee ammoo jilbi lama guufate sadaffaa naaf akkuma jedhan san nam tokko hin jiilulle ammallee gowwaan tokko amma waa'ee kana odeessutu jira waan ta'eef waan kana keessa isinii bahe jechuudha. Kanaafuu haalli Oromoon keessummeessaa jiru kana fakkaata. Asumaan immoo warroonni gartee viidiyoo xiqqashoo dhiheenya kana sagalee hir'ata jettanii fi yeroo hedduu warri gartee fakkeenyaaf viidiyoo yeroo YouTube irratti bantan sagalee hin qabu kan jedhu yeroo hedduu naaf himaa turtanii wanni kun YouTuberoota hunda ta'aa fi kiyya qofa ta'aa hin beekne garuu rakkina teeknikaati na biraa miti jechuudha. Yeroo hedduu viidiyoo laayivii waraabu. Edit godhee bareechisee bifallee bareechee sagalee saga danda'een teesti godhee akkasii gadhiisa malee takka laayivii waraabu wanni laayivii jibbuuf illee kanumaa jechuudha hir'inni akkana kunniin akkan argamnee fi sagaleen jira takka naa barreessaa lama naa barreessaa san waan hin jaalalleef YouTube irratti haga danda'ameen viidiyoo bareeda maxxansuudhaaf jechuudha warri waan akkasii sun isin mudate viidiyoo kiyyaas haa ta'u kan biraallee haa ta'u keessaa baatanii akka nama gartee keessaa baheeti YouTube keessaa baatanii deebitanii seentan sagalee ni qabaata jechuudha waan kana akka rakkina siitingiiti miti rakkina teeknikaati kiyya qofa ta'aaf nama biraa ta'aa hin beekne haga ammaatitti maddi kun maalirraa akka ta'e bira gahuu hin dandeenye garuu laalaatu baatitti jira jechuudha waan akkasii isin mudate akkasitti sirreessa isin jechuu barbaada. Ani Abduu Moobaala Birraay hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagayaan naa tura.